إسان اللي شيطان إسان جدو جرو ربين ها قرأو ربي ولتا ديبسو وبلدي تنتان أبوليسي تم ربين ها ديبسو من إسي كباد ربين نغاني سي ها ديبسو غمتو فولي ربين فولي سينو هاركسيسو شيطان إسان جدو جرو ربين ها قرأو سنين جدا أغن ما جتشو برباد أينا من تان دعاء يقول أسكت مايكي كبتنين تاينا نما باي يرجتا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إيه والله ما شاء الله تبارك الله والله هدو نمتي تولا هدو قمدي وانقاري كان يودقو درقدين تري الحمد لله وانقد ربي نبدي هذا فروتي والله وريتوتي ملك أبيتي بقى ربيني mana kankee finna kankee ka ganamaattis si deebisee ammas umrii dheertuu umrii har'aa keessaa ka finna kankee kanatti guddifattee galmaan ga'attee yaada muraada kankee guuttattee jaarsa kankee waliin arrii filattee waan yaadde hunda guuttatteetiin jettu rabbiin siif haa taasisu hamtuu hunda sharrii hunda rabbi si jalaa haa dhawu wanta sharrii ta'e hunda wallaahi rabbiin danda'aadha si jalaa haa dhawu daaraa bubbeen fuute rabbiin nama sharrii si yaade hunda dhabama rabbiin isaa godhu karoora inni qabate hunda rabbi harkaa fashaleessu haati dhiiraa haati finnaa inshaallah hin diigamtu yoomuu ooluma shirii siin jala dammati yaa wallaahi أينا من تان دعاء ندير السناتي أبو سان فري فري قدا في نمنت. hayyan السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله. دعاء ما تجيني إيوان قمتشو يجار تجيني مال تجرمه قرر نبوسا. الله أكبر. Du'aa ima qofa godhaa malee wanti دعاء gurra ما نقول عمي خلاص. جتاني وان قمتشو مو قلم أنا سايتي تقلم مو صلح تكيفو أرارة توديه. galaniirani bas إيه wanti gal كسمة بس دعاء ما نقول. الله أكبر. الحمد لله. قولوا الحمد لله وانت كيسانو ميدر درسي الحمد لله جدا. يو قال نسمع ما شاء الله. يا رب العالمين الحمد لله. ربيني حمتو إسائر هاكبو أمتا كينا كيك ربي تتي وانكو وانما دنكسيستي وانما قدسيستي أبغض حلال عند الله وهو الطلاق جدا أبغض إرفق كتان همان حلال كتاي مويو سنما ولينيو الطلاق جراني إمي طلاقات وان قدو أرشين لرب سبحان الله قرتي guyyaa wanni jettu keessatti dhufa waa guddoodha. Alaa kulli haalitti walitti illee galan sun illee taalamtu rabbiin baga isin gammachiise. odoo biraas kenname آمين 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 نقول. أي akkasii waqtiin afdalul waqti liddu'aa'i takkiifuyyuu yeroon du'aa'iin afdalli yeroodha jedhan waqtu suxuur yeroo amma keessa jirtan tana wallahi anuma agartee salaatee irra jedhee gacciisee fuula fuunan du'aa'ii dhaga'ee jiddumaan osseene jala na baga rabbiin obboleettii teennas obboleessa keennas haadha obboleeyya keenna obboleettii teenna baga rabbiin gammachiisee yoo walitti illee gala yoo gaaliin illee immoo rabbiin du'aa'ii matee santanaa qeebalee rabbiin namni wal loluun jaarsaaf jaartiin haaran hin baane garuu wanni si ajaa'ibsiisu wanni si gaddisiisu ilmoo tanaa fi agartee haasinni wanni akka malee jidduu seenuu kan nama gammachiisa. Alaa kulli haalitti rabbiin haa gammachiisu warra kenna isinii du'aa'ii qofa nu godha du'aa'ii qofa barbaanna beeytanii akkuma rabbiin muraada nu guutu walitti nu qabutan wabes. Ayyee rabbiin muraada keessan isinii haa guutu isaanillee rabbi haa guutu hamtuu jidduu jaraati rabbi haa gorra'u hamaa fakkaataa fi fakka shayxaana ilma insii fi ka jinnillee rabbi jidduu jaraati haa gorra'u isinillee warra agartee isimaa fi du'aa eegootan tana rabbiin waan khayri
خيري تنجال ربي بك سني حبوسو ورا خيري دلقو ورا خيري دبت ورا خيري توجه الدنيا ترى ربي سني هاكل واجا مراد كيسن سني عامل كيسو هندا كيسن ربي عامل كيسو إسيل كأتا إسرائيل كأتا وفيل كأتا يرو وقت أفضل يجمع بيده قالتهم جزاكم الله يا رب سن راجعنا جزاك الله خير السلام عليكم أنا دعائي قلنا دعائي نرسنا أنا مبايع قتو جرا من يكون كيتاي في متنامني هندو نمن السنة من كنا هنداتي والسنة ني دعائي قلنا نمني هندو دكاسة دعائي قلنا في إن شاء الله جزاكم الله خيرا نتلا من بنتي دعايا كبر أني في كارورا كابو كان كتف هدو غلطومي سنجد عسما هذا فرو Namakiinsa baga rabbi mana ho'atte si deebise ammallee ho'a ho'ataruu siif haa godhu. Rabbi waliin umrii sinaa dheeressuu siin jedha. Asitti aansee amma waasaappiin duratti si dubbisee ture yoo asirraa baateef naa deebisii siin jedha. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu hundi keessan. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته إتانا دبنا نمنا سكيس جرتن فوزيا سورة كديجة فونجي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بوليان وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته دران درسي الحمد لله وعليكم رب السلام العالمين ورحمة الله حاجة وبركاته. ما هندا هو على كل حال الحمد لله جل قبرتي ربي كنا حاجلتهم كسمة هذا فروتي نزلتم توفيق خبجمتو كسمة bagan gammadde akkasuma obboleeyyan keenya warroonni isiif rifattanis akkasuma warroonni akka bultiin hin ijaaramne barbaadan hundi keessanuu galatoomaa baga gammaddanii rabbiin hamtuu isaanii nu dhageessisinii baga gammaddisin jennaa obboleetti teenya hedduu siif rifan baga ilma keetti deebitee rabbiin hamtuu teessan nu dhageessisin. ما تاب تاب قد أنا منزل جرتين تاب تاب قد تاب السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حسب كيف سنكتب فاي يا ذا يجلس. إتانا دعائي قد أنا من التانتن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متكية نقامي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ما شاء الله يدونا مقامتشيسا والله دعائي كيسان لي ربي نسن الراحة جالة وانو قدتني ولدت ربي نسن حامل كيسو سنين جدا أسمان بلتي تينا كبجمتو فجالتمتو هاد أفيرو هاد إلما أكا قلبين تينا نجابدت بقى ربي ننام بسني قلبي تيلي ربي بقى سيكباني سيكاليتيا ربي بقى بلتي تيتي سيدي بسي أما اللي بلتي تي بلتي أو ربي سيفاتا سيسو nama abbaa manaa kee afaan beektee kabajee nillee si kabajee wajjin jiraata rabbiin isaa taasisu urjitiya jireenya keetiif maatii keetirra mucaa keetirra ilma keetirra rabbiin umuratu amshirii siin jenna haga ati booda sannullee bu'aat turree rabbiin baga imimmaan kenna nurraa haqee kallaa keeran galatoomaa isin hundi keessanuu du'aa itti sarbisin rafaa jaallatu. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuh. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته إتانا نمن التانتن تيانا تي متو أين تتعالى؟ أبا ما أنت أنا أقول أبا ما كان كذنبنا إيه عند بدو ما أنا ما تقدر. دبت يا درا درسو نقول دي بقى قبلنا وبليان كنا ربين بقى ولد دي بسه دون بقى همي ترى هذا فيرو أتيس بقى ربين بلتي تسيدي بسه بقى جات كتير يا بقى ربين بلتي تسيدي بسه بقى جمدين سيجل ربين جار سكيتي في مشاكل وجين عمري ديرتو ربي سني هاكلو أبو بقى ربي ولد تسيدي بسه والله هدون جمع أما أرجعنا برسمي ترجع هدون بقى همي ترى نبيتا إتاني سواجت شندن دينو سيني سواجت شندن دينو غارو دمجتون كيلا يسي ولي كديبو دا بقى ربي ولي تسيبلي بسي هذا فيرو عمري ديرتو ولي مسكار عمري ديرتو ولي مسكار هاكلو ربي ولي مسكار أربع يعني هي غلطوما أيد أنا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كم نجا نقال الحمد لله نقلت نامي نقلت جدا إرقد عندك أول سنة كيسون دندون تكسر الحمد سنقل لله رب جدا. العالمين سننجا خابقا على فروتك يا باكر ورد ولد ديبسه آمين آمين. الدور فني أما الدور من اللي عمله بكرة دولت سندي بسين سننجا على فروح هنيا جالت تمتو في خبجمتو آمين آمين نمت أنت ندبدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبوليتي وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سيكالتي فدا والله ربيني يا دا مرادك يسيها قوتو وبوليتي تيني تنبرت أبتة إفقويا أدو سنيتي أما إيجيتا والله ربينك ير سيعمل كيسو بلتي إجارمين ديغا من ربي سيها تاسيسي في الليني همتو ربي سراك أبو همتي وفي همتيستو ربي سراها أبو هذا فروتين ربي سيها غمتيسو أما اللين غمتيسو أرتو ربي سيها تاسيسو ربين إيمانا إسنا إجارو جالال تيسن جالال خديجة جالال رسول ربي إسني هاتاسيسو صلى الله عليه وسلم ربي سيها غمتيسو سنزرا بوليتي يا bilbila keessa si erge whatsapp group irra nagalchi sinzara si barbada ila daga amalle namni groupi akka daga akka arsititti ta'e akka oromummaatti ta'e illee groupi barbaadani namni wal gurmeessuun wal bira dhaabbatuun barbaachisaadha yeroo rakkollee yeroo gammachuullee jechuudha haadha firollee shabakaan keessaa baasuun oolu lakkoofsi qabadhaati groupi qabna nu groupiif danda'e qabna seenuu dandeettanii isinii كيسن سنير كندن دوان تيم بيقول لك كيا بالبلا كيا سي ارجع سي ارجع كيا كيسن واتساب سي ارجع ايه والله ربي ايه ان شاء الله كيسن تبسال obboleewwan qabnu isinuma wal jajjabeessadha rabbiin isinaa jabeessu wallahi yani obboleewwan tiyya isin obboleewwan nagalchi alhamdulillah kajadukum ربي هم ده كيسانو سننزل والله مكاين أبشر إن شاء الله مكاين لكو سقبت دامي دواشن دوا سجل كل لما سجل تمي تربة جهتما كودي سودي تنكتاتي كيسان تبنا سرت مكاينا كيسان سيرك يعني سودي جرا أيه إن شاء الله مكاينا سرتي إرد يبي سنيمة دواشن دوا سجل kudha lama 97 60 qabadhaa keessan na dubbisa duwwaa 5 duwwaa 9 12 97 60 guruppii mataa of danda'e qabna nu guruppii mataa of danda'e qabna oromummaa walitti qabna nu hundi kenna ani kuweetii warahmatullahi wabarakatuh waalaikum salaam sabboontu qoome duwwaa 96 akkasi qabadhaa منا هم دوا سجا ميكرنا كأزين الأموتين ناهم دوا لا زي أنا ناهم سود ما بالمسعودي تين زيني سجلت ميكرنا سواد لا سواد دواشن دوا سجل كل علامة سجلت ميتور بجهتما وعند اسمان قباني وربي يبراجر تاني مو دوا سجلت ميجا جهتمي شن دوا سجل كل علامة سجلت ميتورب نمني سنينغالي يوجراتي السلام عليكم أنا بيفا موجني سرات اللي نيرسي كل علامة رانك كل علامة قاد إن جاكس دواشن دوا سجل كل علامة سجلت ميتورب جهتما alhamdulillah kaje tukun erga dumai sensisa assalamu alaikum aye wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh dubbada numartu baga walumaan gammanne kabbuleen tiyaadha firoo qofa osoo hin taane nulle walumaan gammanne duras walumaan gabbineen malle baga rabbii wajjin gammatte isillee wallaahi rabbiin bultii isii tanatti alhamdulillahi rabbil aalamiin rabbiin isii deebisuu waan guddaadha إن شاء الله بسم الله المو سل ربنا المو قدته بك قدا جه إن شاء الله برموتو
diinaa rabbi qomatti qabatee boru ittiin boonu rabbi nu haa taasisu. Inshaallah bismillah isaan illee آمين bultii آمين isaanii دعاء rabbi سكرت isaanii eegsee bultiin isaanii haarii ooftu rabbiin hamtuu haasidii irra haa qabu. Inshaallah kaa waan hafte آمين WhatsApp آمين irraa waliin dubbanna. Akkas lakkoofsa kan kee كنا gara وسوس إنجلا هنا كنا من ردي بيجتان كودي سا وجين كبدا سورة كافدا سكريشوت قرأت Lubbu تكتوك إن رب namni باسني tokko متن سكنا godhi في بر ergi malee namni hin qabatu laa namni jechuun hin qabatu ani namni tokko qabatee jechuudha akkanatti taa'ee moo hin jarjarsa suuta fakkeenyaaf nuyyuu qabachuu hin dandeenye namni dafee إن تكس qabadhe garuu moo namni dafee hin qabatu lubbu دواشن qabatu bee إن تكس دواشن takka takka eewwa دوا سجل كودا لما سجل تمي تربة جهتما irra deebi'i دواشن دوا سجل كودا لما سجل تمي تربة جهتما إيه كان كودين سعودي كودي سعودي تنكدا dhumti meeqa jette 60 إيه وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته qabadha obboleeyyan ta'e jechuudha ما suuta شاء الله qabadha تبارك الله بقى جمدن ترى إيش sirra بقى haa جمدن jaalatu ولا يكفي والله alhamdulillahi obboleettii tiyya duraan dursa bakka rabbiin nu gammachiise walumaan ifa guyyaa saniit irraa iyyite walla rabbiin sajaa keessiif haa kafalu akkuma bultii namaa ijaaruu deemte teetillee haa ijaaramtu inshaallah bultii hin diggamne rabbiin si haa fidu inshaallah rabbiin si haa gammachiisu siin jechaa jechuudha ani akkaataa kana yaaduun jechuudha yoo silaala yaani nama jechuudha yaada hin qabne fakkaata daa'ima fakkaata namni guddaan waan akkanaa hin yaadu galatoomin hunduu jechuudha akka arsii ta'e akka kaanii ta'e jechuun odoo wal hin qoonne jechuun namni nama beektan fiddanii obboleettii ta'e nama jechuun egaa galmaan geennaa hin qarqaarra jennan hunduyyuu bira dhaabbanne wal bira jira inshaallah galatooma. آمين آمين إن شاء الله والبرد أبتهم برباتي سانا واحد دول رابرنا ودول برسيفنا نما بايك أبتي دول الجرا خلاص غري كسين غلطة Hindawwalina irratti hindawwalina WhatsApp fi imoon dhaqa. gareen hin jira garee amma gara nama dhibbaaf wayiitu jira gareen ijaaramee jira nuurii haadhiifama habiibtiti yaa wallaahi si seensisuu hin dandeenye natti hin aarina namni ol isin galchuu dhabe natti hin aarina haadhiifama guddaa naaf godha wallaahi ol isin harkisuu dadhabe natti hin aarina isin jaaladha isin kabaja. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قال الدن وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته قاليتي يا والله فسموني كانت قيا سدي مفري قد سجلين سفنا فتي دو من أمتي أكو أرجو بقى ربي سجمة شيء أولا والله الدو جمع دياني ليه على فرو أجراني نين وسيني كيسالين بسين نام بالبلنا الرانكا أحني بقى المن قبل من نبلي وانتي إيو أبو في تكتي أكو مكان ربيني والله كما تشوفي تبعتنو أقولو الدو والله لازم كيس تريبوي وانقولو دبي فسن الرأي نما دعائي قدافي دعائي سبحان الله عرفنو تقولي قول أنك أيوة وانتي أبولي وانتي ولهم بينو قرو سوشيال ميديا مكان الرأي ولي تشرفني كما تشوفي تبعت ربين حاقولو في ولي تسان دي بسا دي بانكنا ربي وانو هند والله نقا جدو ساني تتعبوسو ورا جدو ساني سيني كلين سيني رب العالمين إني أرقامتي وهندما بليونتي زجان ولتين بالبلتو يرو أما كان أبمان ديبتي والله ربيني نقوم مجفي تباتنو فاقلو ولي نرمي حال إيريسو نما دائما في اللي نقاهم ودفتي والله صدركا ودات تقف ربيني سيا قلو إسيا قران سيني بقى قمدني بقى والمانقمني إسنين درقا قالتا السلام أيه إنه بونتو أرومون اللي دي مثل راقبة أجاكم تسر راقبة كيسا ندب سلكوسة قبتامي وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أنا اللي وادو بدا قوي برا جتون بق مدني أنا بروح أنا جواري كذا جديد ولا gammachuun tuni sila ta gammachuun tuni jechuun ta sila masaanu wajjini moo akkami naangale natti maame
Ay mataan Du'aayii isin godhi. yoo kana ma guddaadha akkamitti ni jaare. Du'aayiidha amma dhaga du'aayiidha wanti nu barbaannu du'aayiidha. Cufaan gara hojjetanii cufaan garaan himatanii jette Oromoon. Akkuma sanii nama hundaaf illee rifatanii ilmee tana yoo ilaalan masaanuu rabbi afur eeyyame dhuma jedhanu iyyuu waa'ee masaanuu kun waan keessa nama wanni jechisiisu jira malee masaanuu jibbaaf illee odoo hin taane waa baay'ee of keessa qabata. Wallahi namni ofiin boonne mucattii tanaaf hin boo'e. Amma namni du'aayii dhufe malee du'aayii qofa. Malee waan biraatiif hin dhufne. Firooti du'aayii goraa bakka kalaasammaa. Wallahi ani of caala namni maruu beeka biyya kanatti warri biyyaa beeku ni fitina hedduu qaba. Haga ofiif hin boonne isiif kaboo'ee jira. Haalaa kulli haali baga rabbi ilma isiititti isii deebise. Wallahi maasha Allah. Ilmeen tun simbirree illee ilmoo ofii alaa fiddee afaan keetti. Wallahi billahi ani mimmaan boo'e. Haalaa kulli haali baga rabbi. Wallahi baga rabbi. Wallahi baga rabbi. Boo'iniiti. Waan namooti illee namni jedhee dhalee argee akka ofii sadiitti ilaalu. Akka ofii sadiitti ilaalu. Waan biraatti boodottaa ilma ofiitiif ta'uufillee yaadatee tanamallee boo'a. Siin boo'in absira yaadatti. Wallahi. Absira yaadatti. Mee saree ilaala yoo ilmoo isiirra dhatte ilaala. Saree biraa ilmoo jalaa fudhatte. Haati dhaltee sun ilmee ofii tana irra dhalte tun jechuudha. Dhugaadha wallahi. Wallahi boo'in abibatiiti yaa. Masaanuu jibbaarra gubaa jiranii. Hiikaa baay'ee qabdu. Absiri. Amshir rubutii an boo'inii wallahi hedduu takka boo'een waan alhamdulillahi rabbil alamin irra caaltuun immoo wanta irratti booneef sana wanta irratti rabbiin kadhanneef sana rabbiin nu milkeessu irra caalaa daran alhamdulillahi nama gammachiisa obboleewwan tiyya. Assalaamu alaikum. Hedduu viidiyoo le waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu. Alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu. Kaamuutii naa qabadhaa natu du'aa isin godhaanu garaan kiyya akka lash jedhee na qabbanaa'e wallaahi. Nasi waajjira obboleewwan tiyya xiqqoo isii naaf salaata fi naaf ayyamaa xiqqishuu isii dhadheetiin bu'aasin jala. Ayyee sabboonti Oromoo. Qaqqaalidhaan hundummaan keessanuu rabbiin awwalan rabbiin kalimaa kenna jaalala akka wallahi kalimaa kenna tokko godhee jaalala nuuf kennuuni alhamdulillahi rabbil alamin itti shakkaruudha. Galanni ka rabbiiti. Rabbiin wallahi nu gammachiise gammachuu fi dhufaatu rabbiin nu haa godhu obboleewwan tiyya warroota bultii keessa jirtan waa hunda baruulleen waa hunda argulleen gaariidha of agartan jedhee yaada haga tokkotti jechuudha. Rabbiin gammachuu isaanii gammachuu fi dhufaatu haa godhuu fi tanaan booda rabbiin hamtu isaanii dhageessisin ija arraba rabbirraa haa qabu. Afaan namaatu summiidha hedduu dhugaanatti dhagahame. Waan qilleensa ta'ee jidduu isaanii seenu rabbiin arrarraa kaasee dhabame isaan haa godhu eenyuma haa ta'u rabbiin hamtuu jidduu isaaniitti ittiin deebisin yaada muraada rabbi isaanii haa guutu jiruu biyya namaa tana keessa jiruu baqaa tana keessa illee rabbiin isaan haa baasu nama sadarkaa guddaa waliin gahu rabbiin haa godhu waliin urmii haa kaa'u rabbiin dandahaadha waa hunda amrii waa hunda rabbiin haa laaffisuufi. Isinillee obboleewwan tiyya warroota walii quuqamtanii akkatti yeroo keessan asirra gubdanii hirriba dhabdanii riftii dhabdanii asirra yeroo keessan gubdan rabbiin jazaa keessan jaannatallee duniyaatti illee isinii haa kafalu jajjabaadhaa wal jajjabeessaa wal qabaadhaa wal qabachuun waa hedduuf tolti rabbiin akkanuma waliin urmin haa kaa'u yaada muraada rabbiin haa guutu alhamdulillahi alfamarraa galanni ka rabbiitii rabbumaa galata galchuudha. Baga gammaddanii isiniin jira qaqqaalidhaan tiyya rabbiin muraada isiniif haa guutu waan isin yaaddan waan isin kadhattan hunda rabbiin isinii haa milkeessu isinirraa haa qeebalu tafagaate rabbal alamin isinii haa kaleessu tajabaatte nuuf haa laaffisu jiruu biyya namaa kana keessallee nagahaan gammachuun gara maatii ofiitti nama galu rabbiin haa godhu rabbiin waan yaadne aadaa muraada nu haa guutu isinitti si dheeresse nagahaan naa jiraadhaa fayyaanaa tahaa wal qabadhaa wal jaaladhaa. Afaan kennallee rabbiin haa tiisu waan hamtuu dubbachuurraa rabbiin najaan haa baasu bakka keerii rabbiin mee abboleeyyan heddumaaniyyuu waan diimaa wayinatti mul'isu jira. Allahi barakaatu.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ريبورت نرتب قول الجراني بيتاني وانتي ما وين اللي سالي بلي بجري كوبلينكي ناقودا نام سنتي تولي نام سنتي تولي كوبلينكي ناقودا نام سنتي تولي نسنين ديركوان. Akkas yeroo hedduu keessan sii barreessitiin jiranaaf deebisii nagaa naa ta'a. Hiri keessa turaan obboleen sii godhee jiran umarraa meeqa? Akkas obbolee wanti qaqqaalidha. Ayyee ana dubbadha nam dubbatu du'aa hin goote. Koomenti nama laalina abbaan dasisin jedheetiin na jaalattan koppilinkii naa godha abbaan dasisin hin jenne dhiisaa dirqama isinirraan qabu. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Karanti yakin ana kesan ture. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawarri batoko shantami sadii nujala jirtan kun yaati firuu baatullee azala jiraachuu dandeetti. Duraan dursee haadha manaa galatoomii galata guddaa qabda. Laphee keenya keessa jirta maashaallah. Iyyitee wallaahi kaleessa har'umaa si yoo yemmuu qooqan keessa cufattee. Galatoomii maaliif galatoomii ati? Mana kana keessa osoo hin taane mana biraallee dhaqnee iyyaa turre wallaahi galatoomii hedduu obboleetiif iyyaa hundi keessan warra as keessa jirtanis asiin ala jirtanis warri miicayyoo tanaaf sagalee taatan warri ilmoo tanaaf haadha walitti deebisuuf sagalee taatan hundi keessan galata qabdanii galatooma akka bareeduufitti jechuudha wallaahi onneen tiyya haga takka biyya baqaa kana keessatti nan cabne daa'imaaf miicayyoo tanaan na cabbe haqiiqa rabbitu beekaa jechuudha. Baala gellee ta'e dhugaa rabbi sagalee namatti oliin fuudhu ilma dhiiraa tokko arrabsee jira. Yoo as dala jiraate rabbiif jedhi naa dhiisii ofii natti tarte malee ani sin arrabsineeyyuu rabbiif jecha naa dhiisii jechuudha. Nama arrabsuu miti. Alhamdulillahi rabbil aalamiin akka onneen teenya gammaddeetti ammallee rabbiin gammachuu jara kana daa'ima sanillee mucaa kanallee miicayyoo tanallee rabbiin nu haa argisiisu dabalee dachaa jechuudha. Keessa kiyyatti waan uumame hin beeku eengadda nan bo'aa ture bo'ee ofii kiyyaa hin dhiisne. Wallahi obboleettii tiyyaa fashuut godhee ergeef rabbiin irraa shaahidi. Achirraa keessa kiyyaatti miira akka horate anatu beekaa jechuudha. Garaan kiyya na boba'e. Maaltu na bobeesse beektanii? Daa'ima kana laalee miicayyoo tana laalee yoo mucaa kana laale rabbi jaalala nama keessa kaaha malee ormaa miti jechuudha. Jaalala rabbi si keessa kaaha nama tokko jaalala hawaasni ittiin qabu immoo dhaggeeffattee innuu dhaggeeffatee deebii akkanaa kanaayyuu fudhatuunu ulamaa'iin kennallee immoo wallaahi dhiimoo zaahiraati wanni maqaa sanatti nimtanii tokkookii zaahiraati noonu keessallee deemuu baatan waan nu jennu hunda dhaggeeffatanii ummata kana gadi bahanii daddaffiitti deebii kennu alhamdulillahi rabbil aalamiin. Ummata Islaamaa jechuun nama qalbii namaa to'ate. Ummata Islaamaa jechuun argitee nama cinaacha kee cabisan si to'ate. Alhamdulillah iyyuun keenyallee kinoo akkati tokkummaa ijaaraa jechuudha. Dhugaa dubbatu wallaahi al'aazim hedduun gammadee amma booda shamarran teenya dhiironni keenya wanta na osoo hin dinqisiifanne biran tarre obboleewwan kiyya ka dhiiraa galanni isiniif mala galatooma. Dhiira jettanii reedii biran dhaabanne obboleettii keenya fi ilmoo san bira dhaabattanii kun ilmoo dhalfatee arge kun odoo ilmoon dhalfatiin haqa bira dhaabbattanii abboo wallaahi waan isiniin jedhu hin beeku tiya garaan ila gammachuun hagana hin jenne muki micattii haadha caalaa gammaddee yoo jettani soba fakkaata wallaahi billaahi tallaahi irriiban dhabe halkan lama dubbatuus baadhu keessi kiyya na dhukkuba hin bo'u oduma taa'u kana bo'u waan hin beeku ani keessa kiyyatti waan na faxare waan na uume jechuudha. Kanaafi galatooma galanni isiniif mala akkatti waliif dhaggeeffatu kutaa odoon jenne ganda odoon jenne warri ganda jettanillee isiniif rabbitu beeka ani garuu warra ganda jedhu baay'een argine tokkummaan dhaabattanii dhiira dhalaan akkatti tokko ta'uun keenya alhamdulillah kanarraa waa barannaa nama rabbii ofiitiif yoo gadi jedhan waa baratanii dhalaan islaamus naamusa ofii qabattee jaarsa ofii qabattee naamusa qabdu miicayyoo tanarraa waa baradha anarraa kaasati waa baradha. Wanti isiirra baranne maali naamusa isiin qabdu kabaja isiin qabdu sagaleen isii takkittiin ala hin jirtu hawaasni kun marti dammaqeef jechuudha. Abboo ammallee riskiin rabbii si haa dammaqu wallaahi al'aazim riskiin ta'e ammallee argite ilmoo ta'e waliin jaarsa kee waliin kabal'inaa ka dagaagina biyya dhiphoo san keessaa rabbiin daddaffi biyya bal'atutti haa baasu wallaahi yaadaa muraada keessan isin lachiifuu rabbi isinii haa gootu. Wanni asirratti ammallee uummata kanarratti dhiifama gaafatu barbaada. Reedii kiyya jibbaa sirraa hin qabnu. Wallahi namni tokko jibbaa sirraa hin qabu. Namni waluun beenu biyya malee biyyoomatti biyya tokko waluu hin beenu walirraa aadii hin qabnu si hordofna sabni kun si jaalata haga si jaalatuufi kabajaa ilmoo teetii san kabajaa keeti kabajaa haadha mana keetiif nu hunduu ijinoone namni bultii dhabee bultii kedda qixa fakkaatu hubachiisuu hedee miti hubattes natti fakkaate
koontiroon gooteen nu deebisuu gatiif galatooma. Hundumti keessanuu galatooma mucayyoo manaa kanarraa kaati. Ammana kana qofa miti seena. Wallahi mannin ani dhaqeen dubbanne hin jiru. Maraattuun qixxee kiyyaa hin jiru saree maraatte kan taate ana. Arrafamuun isa somataan kiyya gadi garagaree wallahi alhamdulillah mucayyoon tun obboleettiin tiyya milkoofte jechuun bareedduu milkoofte. Micattiitu milkoofte na seenuu milkoofte warra as keessa jirtan kun milkooftan obboleeyyan kiyya kan dhiiraa kan shamaranii wallahi rabbiin tika ofii jala nu haa oolfatu hunduma kenna. Maasha Allah tabarakallah yaa ummata islaamaa yaa qora qalbii namaa fayyistu yaa oobattuuwwan diini yaa jaalattuuwwan diini wallahi akkatti walirraa bareenna. Rabbi sin haa bareechu duniyaa akira. Atiin imaana qabdus atiin imaana hin qabnes rabbi imaana dabalee nu haa sodaa rabbii nu haa kennu. Ilmoo tanaan namni gargar isii baasuuf yaade wallahi tasaa ittiin milkaa'u. Imimmaan isii guyyaa tokko leelii dhaabattee yoo salaat wallahi tattaaffiitti sa'aatii 24 keessatti hojii dhooti. Ammoo biraan argine ammallee waa tokko dubbatuu fedhe. Ulamamti keenya wallahi laazim ni beekanii hanga tokko jechuudha. Arganii afartamaan deebii akkasiisan qabatanii nu qoxoxoranii nu deebisuun galanni isiniifillee mala galatooma bakka jirtanitti azzalaan dhabaman abadan. Tokko biraatiin nu hordofanii jechuudha. Azzala jiran amma sheeriyaatu azzala jiranii ammoo azzala deemanii eeggatu sultaanii nu dhageeffatan. Oi seenuti isin salphisuu fi isin xiqqeessuu fi miti dandeettii hin qabnu wallaaltuwwanii dubartummaallee nuti jirtu miira baqa mixassiisuun keessa jirtuu fi adda isii cabdee boossutu nutti dhagahamee dubbanne nu hoffolcha qalbiirraa dhiifama isin gaafadhan akka kiyyatti jechuun wallahi takkaa ulamaa rabbiititti bu'uu miti ilma dhiiraa jayna dhiiraa tokkotti bu'uu hin barbaanne jechuudha haqiiqaa rabbiiti sun rabbii jedha qalbimaan Oromoon dhugaadha akka Oromootitti nu saalfattanii jirtanii isin saalfachiisnee yoo jiraanne rabbiif jecha dhiifama akka nu gootan barbaanne yaa ulamaa'ii keenya yaa tumsituu diinii yaa qaroodhan keenya wallahi isin tuffannee sabbaa keenya naggeenya. Du'aan guyyaa takka nurraa haftaniiti miti lafa daaraa keessa ciistanii nu barsiisaa jirtanii yaa ulamaa keenya wallahi rabbiif jecha nuti rifatanii jirani isaanis haa kabanyu walis haa kabanyu suura tanallee ni buusa maalifi rabbi saree godha malee ilma namaa saree godhuu hin danda'u dhugaaniin gammade gammachuu tana rabbiif fixan nu haa baasu. Aboo wallahi sagalee walii warra tuufatu rabbi nu haa godhu. Nama haqa namaatti karuu rabbiin nu hin godhin haqa teennas beekne haqa namaas nama beeku rabbi nu haa godhu. Kana hayti abbaa qabdi hayti abbaa qabdummoo wallahi abbaan haqa ofiisan hin wallaalu haatiif kannu diini keenyatiif kanne jechuun kina ummanni diinii jaalatu akkatti gabbaheet mucattii tanaaf jaalala oromummaa kan qabuufi gandaa maalii akkas wanta akkas jedhu hin jiru haqa bira dhaabbate zulmii bira dhaabbate ilmoo addatti guddatu santu bakka malee akka hin guddanneef gabbaadee nu iyyisiise galatooma isinirra hin turu wallahi hedduun isin jaaladha qolqalbiiti ka cabde naaf hubattanii naa deebisuu keessanii. والله بالله ربي اسن هاتوا قبليان يا آخرة أوان بيكو واللالتو جاهلية بالغيدا يا ربيك يا والله لازم أنا راك إيمان ربي سياكن نانجدا نمت دانغا يوتري ربي فجد أنا إيسا أسرت نمون دانغا سنتا نمت أكون الربي أكبدا ويا سدين كان أني سامونك يا نجامتي ربي فجد كان على إستلم بربادا المديرة وزن أجراتك ناديس ربي سياديس جنرال مال بالأمان إسا وفينا كتابتوان سئف ناديس ربي في جئي كانوا ما نبانسي جرسيناتي يقلت ومي هذا في روبا قمدي قمتشون كي قمتشو كينيا أبو قمتشو في أبات ربين هذا دين قرآن ربي سيها إجار مانا كيدس دين ربي سيها إجار وان فيتيو يوسي هنكتي ربي كتبت همت نقراك ربي سجلها علمي نما تنقفت ربو يبليس قد إنه علمي نما تنجون قرفة وانت إيه والله ربي كومنتي برستي سودينا جدا سودينا لوان كدبت نجرو نما تقول تنجر لا انتكن أزل أديم يا بيبتي تيا انتكن كنافي ماني كمان ديني هاتو انت القرآن إجارة ربي سيها قدو صدا ربي سيها كنو والله دعاء يوم سندقت وصلاة شنان الرد علماء إنس أبلي وانتياس دعاء هندقتنا مش أيون تنهاجا بيا بقاسن كيس سباتي بيا فرنجي تتباتي والله أننتي أنا رألنا الرفتو دعاء قد آفي جبيستا دوبرتي بير نمني أركتيت آبات ربي بير آبات دوبرتي صلى الله عليه وسلم رسول ربي تجبيس ساجي إذن قال هندي كينيا فقيرة ميت هندي كينيا مومنا أمني ميت هندي كينيا جالة نما أمنيتي ميت نما جالة تتوكا نما هندي تكيست أني تكيست من إجارة تجرا مان توكو نما كبجا دي ربي تفكب نما سجلت تألم باني نما بالغ إيه نمتوني جالت هكلاك جالت أقوى مساج جالت
bareedumaa miti nama ka jaalattu rabbiin immoo ilma namaa kamuu walqixa godhee uume kanaaf nuti har'allee borullee ka oromoonis nu beekuu qabu ka ulamaa'iin kennallee nu beekuu qabu ilma namaattu gabrummaa nurra kaahee malee wallaahi rabbiin gabrummaa nurra hin kenne sammuu qabna ija qabna dubbachuu dandeenya jechuudha garuu maaltu sakaalee dubbii ijoollee kana dhookke osoo beeka jira hayyuu jira nu keessa maaltu nu dhookke rabbii jecha gajjechee jiraachaa jira malee namu wallaahi afaan qaba yoo dubbate waan barbaade dubbataa jechuudha galatooma ulfaadha haga gammadeen ta'ee suuraa kana argitee komentii barreessite obboleettii tiyyaniin taasa'anii baalageessiti gubannee goone maaloo lungaa xiqqoo sekondi mala isin gaa inshallah absiraalee ni dhaaga salaan nutti rafnu ati suuraa irraa kaasii en maqaan si suunii naamoo maqaan si kanoo qabadheen beeku suunii naati yesillee seenuu na dhageeffatu si duunaa miti shaqqala warra shaqqalaa tiiktookii si duunaa miti shaqqaloota malee eddoon tura waan dhoggu jira akkas jechuullee suudiniyyeetti yaa rabbi si haa qajeelchu rabbiin kara keerii irratti si haa deebisu intala keerii rabbi si haa taasisu intalti faana si bareeddu rabbi si haa taasisu maaliif isin abaaru rasuula rabbitu nama abaariini sille gara diin irratti rabbi si haa deebisu gara bareeddu irratti rabbi si haa qajeelchu ima bobbaafa ima dukkatee fi fiifadhu deema namni du'aa godhadda isii banatan maqaa isiitiin banatan malee isii mi wallahi billahi isiidha a'uuzu billahi Profaayiliitti si fakkaataa yoo illee ta'e. An kan jedhu uummanni walitti deebi'e moo akkam an gammachuu yaa wallaahi osoo darbuu irra dhufee walitti deebi'ani moo akkamiin isiniin jedha kanuma addaan baafachuuf. Walitti deebi'an du'aayii godha. Walitti deebi'an du'aayii godhu jirraa mi du'aayii godha. Ani maal beekare kanuma natti isaan takka isaanii asirratti argee addaan baafadhe waa'ee natti tola. Mabruuk baga gammaddani gaa. Dubbadde. Mannillee walumaan. Dubbatee. Hayyee isin dura jiranatti fakkaatte okay ni gabaabsa hayyee dubbadhu ishii jala bu'aan hayyee dubbadhu Rabbi walitti isaan haa urgeessu gaafan duraa caala yaa Rabbi Allah du'aayee godhaa fi du'aayee waa hunda caalti bultii jechuun qoosaa miti jaaranii diiguun qaldii miti keessattuu nuyi dhalaa kana carraan kanuma jalqabaa kana ho'iiti Rabbi walitti isaan haa urgeessu kanuma du'aayee godhaa fi wallaahi baay'ee nama gammachiisa isinillee rabbiin isin haa gammachiisu keerii irratti waliif gammadu jechuun waa hunda caala rabbiin bultii keessan keessatti isin haa gammachiisu warri bultii qabdanillee kan hin ijaarrannellee rabbi bultii keerii isinitti haa ijaaru akkas isin jedha in ciccitaa hin dhaga'amu eegaa jireenya kana keessatti obsa barbaachisa keessattuu erga ilmaa walitti horee addaan bahu jechuun baay'ee jajjaba miti ilma walitti dhalanii amata takka nama takka wajjin jiraannee umrii keenya qaldii miti duubatti hin deebi'u beektanii deebisuu hin dandeenyu guyyaa takkitti dabarsine kana waa maraafuu sabrii barbaachisa rabbiin egaa hunda keenya jireenya keenya keessatti walii galtee nu haa kennu kan qabnurra rabbiin nu haa bulchu mara keenya isiillee qofaa miti namni rakkoo qabu baay'ee jiraas jalatti kan jireenya keessa gammachuu hin qabne rabbiin gammachuu bultii keessan keessatti haa dabalu afaan keessan takka haa godhu qalbii keessan takka haa godhu kan isin hin tolle immoo waan gufuu isinitti ta'u rabbi isinirraa haa fageessu isiniin jedha wallaahi baay'ee gammadee osoo akkana tiktookii ol oofuu gammachuu kun maali jedhee addaan baafachuu seenetti galatooma carraa naa laachuufillee na du'aayee dhuma godhaa fi ammallee warri maqaa namaatiin akkana tiktookii banattanii fakkeenyaaf warrummaan koomentii kiyyallee dhaggeeffachaa jirtanii maqaa namaatiin daldaluun kun yookiin nama takka fakkaatanii waa dalaguu wallaahi rabbiin irrumaa nama gaafata waan qoosaa seena malee jajjaba dubbiin kun waan akkasiillee dhiisaa bultii namaallee hin jeeqinaa gahee kaalaasamma booda kanumarratti gammachuu isaanii rabbiin isaanii haa dabalu haga duraan dabarsan caala rabbi isaan haa gammachiisu isiniin jedha jabaadha namatti fudhanii baay'ee maashaallah amma tana maarrabsaa irratti suduuman tuni jaartii lammaffaatiisi laa isii bitituun nama biraatti isin du'aa godha mee koppiliin kinaa godhanne
hunduma keessan obboleettii teenya baga gammadde obboleettii teenya qaalii baga bultii teetitti rabbi si deebise. Abbaa Kanumarraa shamarran keenya dhaggeeffadha. Ani qofa dubbadhee bu'a. Hin tursiisu haasaan dheeressu. Na obsaa xiqqoo isii. Dhugaa deemuu ita daqiiqaa takka caala taa'uu hin danda'u. Ani shamarran hundumaa dhaamsa qaba. Isin shamarran maaliif of xiqqeessitan? Maaliif of gadi wanta of gootan? Dhiirri fuudhiin hedduu jiraami. Jaarsa namaatti maaliif rarraatan? Maaliif jiruu namaa diida? Dhaga'i amma kana kilmaa keessa baanee ol gallaqaallaqu miti. Du'aayi rabbi muraadaa guutuuf baga rabbi walitti deebisee walitti haa urgeessu. Du'aayi waan jedhamu qofa bas. Anjararraa ka'utti hin jiru barbareeddu. Elaa jechuun waan qashtiitiyyaa waan nama sanumaayyuu ustaazotatu nu abaaree fudhatu hin barbaadu nu ilma lafaa ol deemu atis anillee jechuudha. Waan sanii dubbatinaa jedhanii moo? Lakki waan jaraan baanu beekan wanni ka jaraa osoo hin ta'in waan namaan dubbatinaa ilmuma namaatittuu akkuma uumamattu jechuun walumaa gala wal gorfachuu wal barsiisuu garee hidhanneeti aadarratti wal gorfanna shamarran amma du'aayii godhanna. Du'aayii godhu jira. Akkasuma jijjiiramuu qaba wanni akkanaa kun. Akkasi. Lakkoo isa qabadhu ani lakkoo isa isin maxxansee jira du'aayii qofa godha. Haasoo. Ata malee ittuma deebitaa qofa. Dubartii jaarsa namaatiin haasoo. Salaam alaikum. Itti aana namni du'aayii godhu edda. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salaam. Haadha mana kanaa wallah. Marraa galatoo. Jaarsa namaatti heerumtee jaarsa namaa jala dhaggeeffadhuudhaan. Kaleessa asitti waraabdee gadi furteetu furmaata kan hunda argamsiise. Kaleellee kan jala dhaggeeffataa fuleela. Rabbi jaalsi haa kafaluu ammallee biruma dhaabadhu keessaan dubbisii mucattii furmaata jiru ammallee akkuma kaleessanitti uummataan gahii hin gatini irra naanna'ii jajjabeessi. Namni lakkoofsisii qaba. Jaarsummaa qaban walitti deebi'an jettanii hin gatinaa achitti jajjabeessa wallah. Isinuu lakkoo isa qabadhaa gara gareetti nutti maxxanaan warri amma yaada qabdanii. Itti himi sirriitti ofaa eedduu of eeggannoo cimaa gootu. La du'aayii qofa asirratti haasaan biraan jiru du'aayii. Of eeggannoo cimaa gootu lubbuu ofiitiif. Du'aayii laal oomuun jiran. Wal biraa jiraatu rakkoo ofiitiin wal biraa tursiisu isallee walitti deebisee nagaan. Wajjina waran inshaallah kanuma siiyee itti fufaa warri jirtan ani kanuma jedhaa bas gammachuma bicha. Du'aayii godhaa du'aayii. Egaa obboleeta koo marti keessan baga gammaddanii akkasumallee obboleettii teennaa haadha dhala keetii baga gammaddee bakka si gammachiise jenna. Akkasumallee haati mana kanallee baga rabbii akkanuma sirraa haa jaalatu kadhannaa keessa akkanuma rabbi sinirraa haa qeebalu obboleeta keenya. Kadhannaa nama hundaa keessaa kan nama tokko dhagahuu danda'a akkanumatti rabbi jabinna isiniif haa kennu. Nama akkanumatti du'aayii namaaf godhu rabbi isin haa taasisu ammallee jabaadhaa wal jajjabeeffadhaa isiniin jedha obboleeta teenya obboleettii teenya hundumti keessanuu baga gammaddanii gammachuu obboleettii teenya gammachuu kenna. Kanuma caala gammachuu rabbi isinitti haa kennu obboleettii teenya kama na warra bultii namaallee diiguun abaarina baga diigdeellee baga xalaata argatteellee baga diigamellee baga deebi'ellee diinaa fi xalaata ofiitii fi wadaaja ofiillee baruu waan tokko waan ta'eef kanaaf iyyuu namallee abaarinaati obboleeta koo garuu ka abaarillee hin jiruuti baga ta'e jedhaatii waaqayyoon galata galfadha guddaallee xiqqaallee galanni kama isaati jedhaa malee ka diigellee baga ta'e baga jechuudha. Waqtiitiin kun nama akkanaa kana jira islaamaa kiristaana hin jennu oromummaa wal bira dhaabbannaa alhamdulillahi galatumii obboleettii koo.